Humna mo! Mandaad! Hayang kapwan! Kaya ka na dyan? Ibsa? Meron ka na dyan? Ibsa? Warroonni irraa lafa dhiitu kun eenyu fa'a hoggaa jennee ilaallu warroota akkamii jennee yoo sammuu keenya keessatti galchinee kan ilaallu taate nama biraati miti. Namtichuma duraan akkaataa inni ibsaan itti miidhamu akkaataa inni wanna jedhu isa gochaa turetu har'an tanas isa miidhallee isallee wal'aana kana jechuudha. Wal'aansi akka kanaa kuni naaf hin taane jechuudha. Asiin nama miidhaa, asiin summii nama nyaachisaa, summii qaama keessa suuta namatti bahu nama nyaachisaa, asiin immoo Musteefaa asiin jimaa qama'ee akkasitti fiiguun suni bataam itti nagara. Kanaaf ibsaa akkas gochuun silaa namni eega dhiifama jedhee araaraama qabuusu taate dhiifumma saniin gara nagaatti deebi'a jechuudha. Ibsaan har'aan tana akkas ta'uun baay'ee na gaddisiise, baay'ee sammuu hin beeku jechuudha. Gaafa maammitti makame sanii homa ta'eeyyuu hin beeku jechuudha. Sammuun kiyya sirriin hin jiru. Maalitti jechuu barbaadeeti? Gaafa fakkeenyaaf isatti dhaqu sanii araara eega buufneenne akkasumatti micooma masarat suni isatti bilbiltee abdii qabii kootu ni jetteen. Abdii qabii kootu ni jetteen iddoo kaaffee wayii dhaqne jechuudha. Achitti maangoo juusii jechuudha. Nuuf ajajan jechuudha. Nuuf ajajjee juusii san dhuyne ani achirraa as abbaa fedhe irra fiiguu malee galaafatu malee wanti ani ta'e beeku jechuudha. Yeroo immoo amman tana uf wal'aanee jedhu azzeebi'ee innillee asiin bira deemee jedhu sammuu kiyyatti suuta dhagaamaa dhufe. Dogongora osumaa dhugaa agartu, osumaa dhugaa argan, dhugaa sana irra taruun immoo hin barbaachisu jechuudha. Meeshaa Mahammad nu mari'achiise jechuudha. Mahammad nu mari'achiise jechuudha. Meeshaa inni iccitii fakkeef baase waan jedhuun guutuu isaa caccabsaa jedhe. Caccabsaa inni jedhee jennaan ol qabee gaqqabee ani harka kiyyaan hin cabsu jedhetti harka kiyyaan hin cabsu jedhetti Mahammad yoo akka nama itti ergina malee ani akka kootitti hin dhaquu jedhee jennaan nama waamne jechuudha. Nama lama ergine jechuudha. Mana ibsatte jechuudha. Nama lama ergine jechuudha. Ka erge kusuneen Muhammad Nasraddiin ana jechuudha. Meeshaan immoo caccabee jechuudha. Namni sun immoo maal godhee kun meeshaa seenee koompitara guutuu jechuudha. Caccabsee jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoonni koo hundi keessanuu bakka jirtanitti nageenyi koo isin bira haa dhaqqabu isiniin jecha har'aan tana dhufee jira. Maal yoo dhufte yookaan akkuma beekamu haala ibsaatiin wal qabatee jechuudha. Duras isintu miidhee jechuun keessan oolamu eeyyen ani akka nama tokkotti rabbillee na dhiisu namnillee na dhiisu miidhee jira. Garuu immoo miidhisa miidhagisanii Musteefaa mana yaalaa guddaadha geessee jechuudha. Maraan marsiisee maaliif akka yoo asirraa gabbaye isatu na miidhee maal hin jenne maraan marsiisee jechuudha. Jira jechuudha. Gaafa inni dhukkubsate jechuudha yoo ka yaadatan taate. Garuu immoo amman tana ibsaan dhukkubsate viidiyoo ilaale jechuudhaan. Ibsaan dhukkubsateedhanii kaameeraa waraabaa akka itti irraa lafa dhiitaa jiran jechuudha. An kana irra deebiif hin dhufne jechuudha.
Kanaaf nama tokko galateeffatuu barbaade. Namni sun eenyu galateeffatuu barbaadde yoo ka jettan taate dhugaan ilmoo rabbiiti jette Oromoon. Har'aan tana badii balleessirratti uf dhoysuuf faayidaa tokko naaf hin qabu jechuudha. Badii balleessee yoo qabaadhe ni godhaa yoo hin qabaatin immoo gabbayee anatu badii balleessee yaa Oromoo na bira dhaabbadha jechuu eenyutu na dhoorguu hin danda'u jechuudha. Oromolleen garaa bal'aa mataa bal'aa qaba jechuudha. Kana jechuudha. Durallee badii tokko hin qabu jechuudha. Ana dachaas sababa ibsaatiif miidhame sababa ibsaatiif akkasii bishaan keessa nan liccisiisan malee badii tokko qabaadhee miti. Moo dubartii jaarsa jalatti dubartii saleefti miti ani. Dubartii jaarsa jalatti salee hin qabamne jechuudha. Sababa ibsaatiif jecha gochi sun akka hin beekamneef jecha akkasana godhe jechuudha maammati. Har'a immoo gocha dalagaa jiru sanittillee ittuma fufeetuma jira jechuudha. Ibsarraa Abdulaziz illeen irraa dhabame jedhetti Abdilleen irraa dhabame jedhetti gocha kana namni tokko na duuba hin jiru jedhetti kana hordofu hin jiru jedhetti gocha kana godhaa jira jechuudha. Ni jira jechuudha namma. Ni jira. Har'aan tana ibsaan maal ta'e? Bilis kuni faggala jechuudha. Akkasitti gammachuudhaan akka hin beeksifnetti Nasraddiiniin anaafsitu wal lola yoo mucaan kun waa ta'e what maal jechuudha. Kanaaf asumatti namoonni nama angalateeffachuuf dhufe jira jedhe. Namni angalateeffatu dhufe sun immoo eenyu yoo jettan dhugaan ilmoo rabbiiti jedhee dhugaan ilmoo rabbiiti amma sar'as borus sobni immoo yeroodhaaf ol kaf jedha malee akka hoomachisa saamunaa jechuudha. Saamunaa yeroodhaaf malee ni dhabama ta'aa jechuudha. Asumaan obboleessa kiyya dachaas baay'ee galatoomi siin jedha. Kun viidiyoo tan daawwadha. Baay'ee si galateeffadha akka nama tokkotti galatoomi. Maaliif akkasiin jedhe akkasitti dhugaa irraa bal'isanii namatti himuun baay'eedha. Anas maan taane jechuudha. Galateeffatu qaba. Nama na gorse maaliif akka na gorseef beekuu qaba jechuudha yoo sammuu qabaadhe. Kanaaf maaliif galatoomi jedhe dhugaadha. Araarri akkanaan boqoo wal dhungachiisanii wal bira taran hin jiru jechuudha. Anas maan taane jechuudha. Ibsaa waan wallaalchisaniin uf wallaalchisanii jechuudha. Hatta Maammaduu fayyaan qabu. Maammaduun sunu fayyaan qabu jechuudha walumaa galatti. Maaliif akka kan namni nama hin godhu kaa akka kan namni namarra hin taphatu kaa. Dachaas akkuma jette sanii dhugaa keeti. Araara jedhanii afaaniin irra taran tokko hin jiru jechuudha. Araara eega taate gamaa fi gamana ta'anii sirna walitti fudhatanii ka badii qabu badiitti murteessanii ka dhugaa qabu immoo dhugaa murteessanii yookaan maaltu bade meeshaa kamtu bade meeshaa waan akkamtu bade kan jedhanii murteessan jechuudha. Yoon qabaanne yoo abbaan murteeffame sanitti yoon qabaanne immoo yoo ufumaa ofiitii ibsaan jechuudha dhiisee jira jechuudha. Yoon dhiisiniif immoo fedhu gabbayee haa kadhatu fedhu haa kaalu fedhu hudduu fi keessa baasee haa kafalu jechuudha. Fedhu immoo Oromoo gabbayee anatu badii balleesse ana qaraxe jedhee Oromoo dhiifama gaafatee kafaluudha. Maaliif nan taane ilmi namaa kan balleessine hin jiru jechuudha. Garuu immoo badii san guutuu shaffananii araara jedhanii badii
ibsaan osoo dhugaa qabu dhugaadha. Ibsaan dhugaa qaba jechuudha. Anaaf dachaas illee gaafsan waa keessaa argannaaf miti. Hagara toomu an dhugaa dachaas hin balleesse garuu immoo aariitu itti na bute malee. Aariitu keessa na galche malee. Ani wanti akka aarii jibbuu hin jiru jechuudha. Jechuun waan akka jechaa jibbuu hin jiru jechuudha. Jecha namni naan jedhu jechuudha. Sanuu jecha akkamii jecha namni sin beekne yookaan sin jedhee sin aarsu jecha namni si beeku yoo si naan jedhan akka ibidda kanatti na guba jechuudha. Abbaa waan fedhe jechuu danda'a. Kanaaf hedduu galatoom wanti siin har'as borus dhugaan yeroo hundaas biraa hin badin jechuudha. Ibsaa immoo akka inni hin dubbanne godhanii akka inni of hin jenne godhanii godhe shoor namootuma duraasanii jechuudha. Maqaa hin beektan jechuudha. Kanaaf asumaan ibsaaf dirqama jechuudha bira dhaabbatuun. Dhiifama naaf hin godhin iyyuu ibsaan jechuudha. Jidduu keenyatti fakkeenyaaf badii dalagametti fakkeenyaaf meeshaa jechuudha. Itti isinii deebi'a. Meeshaa kan caccabsee jiru kan caccabsee eenyu nama biraatti dhufee alaarraa caccabsee wal beeyna maal gootanii sobdan maal gootanii wal jettan an arraan tana meeshaa cabseef wanta ani du'ee baquuf tokko hin jiru jechuudha. Dogongora osumaa dhugaa agartu osumaa dhugaa argan dhugaa sana irra taruun immoo hin barbaachisu jechuudha. Meeshaa Mahammad nu mari'achiise jechuudha. Mahammad nu mari'achiise jechuudha. Meeshaa inni iccitii fakkeef baase waan jedhuun guutuu isaa caccabsaa jedhe. Caccabsaa inni jedhee jennaan ol qabee gaqqabee ani harka kiyyaan hin cabsu jedhetti harka kiyyaan hin cabsu jedhetti Mahammad yoo akka nama itti ergina malee an akka kootitti hin dhaquu jedhee jennaan nama waamne jechuudha. Nama lama ergine jechuudha. Mana ibsatte jechuudha. Nama lama ergine jechuudha. Ka erge kusuneen Muhammad Nasraddiin ana jechuudha. Meeshaan immoo caccabee jechuudha. Namni sun immoo maal godhe kun meeshaa seenee koompitara guutuu jechuudha caccabsee jechuudha. Ni gadda jechuudha akka kootitti. Meeshaan isaanii qofaa miti koompitara qofaa miti hedduu garuu immoo baay'ee gadda. Gocha san itti hirmaadhee dalaguuf hedduu ofitti gadda jechuudha oolmaa galatti. Please. Maammee wajjin maaliif yeroo sana aariitu na godhe jechuudha oolmaa galatti. Maaliif suuta gochi an dalage gocha sirriimte jechuudha. Garuu immoo ani dura maaliif dhaqe maammee bira maammee qabuuf jechuudha. An maali tokkoffaa wanti itti gaddu akkasitti mana itti seenee haadha manaa ibsaa akkasitti sodaachisu sun ilmi namaa akkas nama hin godhu. Yoo diina kan kee ka ilmoo wal jalatti ajjeeftan taate malee. An wanti an ta'e hin beeku jechuudha. Garuu immoo ibsatti immoo amman tana waan akkasii santu jira jechuudha gabaabumatti. Kanaafi dachaas akkasitti dhugaasan itti gahimee dubbiin araara nagaa afaan boqa wal dhungachiisanii gargar bahan tokko araara jedhame tokko hin jiru jedhetti
osoo badiin balleeffame meeshaan caccabe haati manaa zoorsifamte osoo hin dubbatamin akkasumatti dhiifama jedhanii mucaa sammuu zoorsisanii dhiifamaan bira darbuun hin ta'u jedhee dachaas akkasitti dhugaa kana keessa jirtu dubbate jechuudha. Galatoomii siin jedha dachaas asumaan. Sila akkana hin jedhu maaliif badii kiyya dhoysuuf akkana hin jedhu silaa. Garuu immoo amman tana waan achitti waan arge jechuudha. Iccitee hedduu mataa kee keessa jira. Akkasanii jechuudha. Kanaaf ibsaa akkas gochuun silaa namni eega dhiifama jedhee araaraama qabuusu taate dhiifummoo saniin gara nagaatti deebi'a jechuudha. Ibsaan har'aan tana akkas ta'uun baay'ee na gaddisiise, baay'ee sammuu kiyya na cabse jechuudha. Gaafa duraa immoo deebi'anii abdiitti as deebi'anii qabatan jechuudha. No. Ergama dubartii fudhatanii falfalaa fi siidii mataa nama zoorsiftee gocheen taana keessa as na deebisuun suni baay'ee na gaddisiise jechuudha. Kanaaf ani badii dalaga irratti dhiifama guddaa ta'e. Garuu immoo dhugaa dhoysanii kijiba haasa'uun kijiba araaramuun hin barbaachisu jechuudha. Nagaatti naa tura.